اللي منها أنا خيسة هم في دروقات بتشوف أنا كخيتي فودي جارتي ساتي فجي حلالتي فجيسة شو منها رئيسة في هاجرات شو لكن ورمو اللي منها سنقل شافتيها منها سنراندي مني مال جتني والله صون اللب نجرو فتيها بار اللي منها أنا خيسة هم في دو شودا وما فدي بوا ماله لب ما تنو والبا ماله هم في دو مالب جنان أكفل اللي توان برالله هذا دمنه نوتي ألادا إللين دالا كتينيات يشودا هند دمنو سانيفو أسمانو إلليو فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردب صتافي خبرجم تضحية أك من جيا في قبضني جرتني جباتني سنين جتا الحمد لله دنيجي قمنا قلت ربي أكو مسين بيتانجا نبني مالب بدني أيان مال تاتي يسبدي وريتان أنجن قبضني ni beeytanga jiru biyena mana mool ko banka wechuda dalgada farhara deema dine barbade chuda amesina gartam video irratti chuda eega guya sani dalagan ture galgala guya san daddabe namu galgala dabane rafeetu mangana ma khee dalaga deeme wanta karra ko banka wechuda akomesina gartam social media kana gubbarra wan deemu jiru chuda fatiya fi bar fude fatiya wajin heddu wal daddabu jirani khanumarran narratti dawaltee fatiyaan jechuudha khalee sandurallee olma quba qabna na fatiyaan jechuudha waliddi aan akka nama takkaate komisiin fatiyaan akka nama takkaate akka hiriyaattis ta'e akka haadhaattis akka buleeyyanittis akka hedduu waliddi aanna ni beeytan jeeti yaada warri beeytan irra guddaan keessan ni beeytanii garuu fatiyaan jechuudha khalee akkuma isin viidiyoo martee isinii gadhiiste manarraa hin deemaa itti anilleen viidiyoo harkeetiin ture dhugaan seene dhugumaanii aartee garaa murattee jechuudha fatiyaan ijoollee dhiistee manarraa deemtee kana hunda maaltu godhe aaraa godhe ijoollee sirraa garuu deemtee eessa bakka ta'etuun qabdu fatiyaan inshaallah ammaaf garuu narra dabaltee jechuudha ayyaan ijoolletti an manarraa biheetiin jira khalee deemeetiin jira baarri hojii kishoolee aarree kara ijoollee deemii naan jetteetiin dalagaarraa dhufee ijoollee keessa jechuudha. Akka fedheewu taanaan ijoollee isii ani bakka bu'u akka haadha bakka fatiyaa ijoollee isiitiif bu'uu hin danda'u jechuudha ijoolleen galgalaa ganama ummaan hin dhuftuu eega khalee isiin kuttee an dhufe jechuudha riibaa kaanii ijoolleen ummaan hin dhuftuu jedhanii hafna godhu jiran ni beektan fahamsaan faan xiqqaadha ijoolleen isaanii jechuudha alarra gadi hin baatu namaa ijoolleen beekanii ijoolleen isaanii hin deddeemanii namaa ijoolleen beekan jechuudha ijoollee namaatii hojii waliin beekanii akka ijoollee takkaatti alarra baanii ollaa faa dhaqanii taphachuus hin beekanii ijoolleen isaanii mana keessa guddatan waan ta'eef biraan deemtu fatiyaanii hedduun rakkisuu jiran jechuudha ijoolleen kanuma gubbaan maaliif duba ol baatee viidiyoo nu martaa maaliif siyaasoon si barbaachisee warri naan jettanis hangan qabdanii warri hanga amma duraatis eessa jirtaa naan jettanis hangan qabdan jechuudha ani amma dura dalagaan jira mana arabaatti viidiyoo namaruun namaaf hin mijaa'u kana dura gaafanni asoo inni ililliin fuudhan hangam takka hanga dadhabnee iyyuu turrellee ni beeytanii kana amma garuu ani aareetumaan dhiisee jechuudha viidiyoo maruudha irrumaa haasa'uu fi waan isaanii dubbachuu aareetiin dhiisee jechuudha hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuu fi amma garuu tanuma keessa jechuudha asoo nuti yuhuu jechuudha aara sanuun buufatini baar dhugaan fuudhee aareetuma dhiifne jechuudha fatiyaan kalee manarraa baatee manarraa beetiin jira kara ijoollee deemii naan jettee hin dhufe gizeen dhufu baar nakka jechuudha hedduu nakkee maal gootaa maaltu si fidee gammachuu dhuftee si fatiyaan wal mari'attaniiti anjoollee keessaa deemeeti ijoollee dhaqisiin jettee bakka isiin jirtu quba qabdaa deem nageessii jee hedduu nakkee jechuudha maaliif jennaan mana sa'aatiin jira tahullee nuti akka alagaa wal ilaallu firallee wali qabaachuu baannu reehimummaallee wali qabaachuu baannu obbolummaa rabbii wali qabna jechuudha waliin turre yeroo dooraa waliin turre jechuudha akkuma obbolee sanarra guddaatti ilaala akkuma obboleettiin ilaala jechuudha maaliif fatiyaa quba qabdanii bakka isin jirtu ni beeytaa barbaadeetiin dhabee deem nageessi jechuudha hedduu nakkee garuu ana nakkaa'uunsaa anaaf humaatii miti na gammachiisa haa nakkaa'u garuu an dhibbatti fatiyaa bakka isin jirtu quban qabu ijoollee isii kophaa waan taateef ijoollee bira dhaqii jettee nadda waltee dalagaati jedhiisee ijoolleedha jecha dhufe malee ani fatiyaa quba qabaadhee bakka isin jirtu hin dhufne jechuudha fatiyaa qaceelchee takkaawoo hin dhufne maaliif jennaan fatiyaan nuuf haadha teenya jechuudha kanam takkaatti nu jidduutti haadha teenya fatiyaanii maali tunni fokkottii tunnu bareeddii isiin nurraa laala akka isiin deemtu hin fadhu fadheetii miti akka baarnaan juutti jechuudha aaree arrasila ijoollee tana dhiisee niin deema garuu inni naan je'eef an ijoollee dhiisee ijoollee jidduu hin deemu jechuudha
maaliif jennaan ijoollee akka obboleeyyanii na beekan ijoolleen illee akkuma obboleetii isaanii na beekan jechuudha. Hamzaan faan xiqqaan san harka kiyyarra dhalatee waan ta'eef hedduu na fadha. Anaaf Haafizaa malee nama hedduu hin beeku. Akkuma haadhaan nu laalee obsee taha. Kana hunda dhiisee garuu aarasaa laalee ijoollee tana kophaa dhiisee deemuun waan garaan na dadhabee fi garuu inni narraa deemaa mana kiyyanatti dhufeenaa si Haafizaa tokko mana kana dhufeenaa fatee wajjul quba qabdanii qarqara mana kanaan beeynaa deemaa. Amma silaa jechuudha xiqqoo dura gizee deemullee mana kanatti isinitti hin deebiini isin hundinuu tokkoon keessanuu akka mana kana gizeen deebi'ee isinitti hin deebine jennu biraa deeme jechuudha. Inni akkas jee deemullee ijoollee dhiisee kophaa an hin deemu jechuudha. Dirqii miti uleen yoo dhufee hin deemu maaliif jennaan ijoollee tana gaafa nagee olii qabnu waliin turre arra fatiyaan ijoollee tiyee maanaa jidduun naa deeminaan jetteen ergite isaan nakkee ji'an ijoollee dhiisee hin deemu jechuudha. Baariyyoo viidiyoo tanaa agartellee ani ijoolleen akka ilmaan fatiyaa akka ilmaan kiyyaatti ilaala jechuudha. Rakkoo isaanii hin danda'u. Kophaa dhiisee bakka fatiyaan dhiiftee deemtetti an dhiisee hin deemu jechuudha. So'ati waan feete na goote illee dhiisee hin deemu. Kana booda garuu hanga fatiyaan aara buufattee ijoollee jidduu deebitu narraa deema yaadhaa mana kana maal jettee jechaan nu tuttuquu nurraa xiqqeeffadhuun siin jee viidiyoo kana agartelleedha. Nuti jaalanneetii miti kana hunda obsinee teenyuu fi garaa waan nu dadhabee fi dhugaadha akka buleessa takkootti akka buleessa nurra guddaatti nu kaateellee nu tumuu ni tale. Garuu amman tana fatiyaa bakka isiin jirtu iyyafattee deemtee barbaaduu dhiistee barbaaddee asitti deebisuu dhiistee narraa deemaa jettee nun cinqini fatiyaan aara buufattee fofoon deebiti ijoollee si keessaa bakka dhayiituun qabdu isiniitu qaceelcheesii fi quba qabdanii keessaafuu ani faan akka hiriyaatti naa fatiyaan akka hiriyaatti akka geelee waliin dhiyaanna sanuma faalaaleeti inni ol quba qabdanii bakka isiin jirtu ni beeytaa faani bakka isiin jirtu siitu beekaa quba qabdaanii deem nageessu baattu deemii mana kana argaatii hin danda'u jeenna koo jiru jechuudha. Wallaahi ani fatiyaa bakka isiin jirtu quba qabaadheetii biti kaniin ijoollee isii jidduu taa'u jiru jechuudha. Quban qabu. Eega kalee telefoonaa unarraan kaastuu narra dawwaltee an manarraa deemeetiin jira. Ijoollee jidduu deebii ayyaan ijoollee jidduu dhaqii dalagaa dhiisiitiin anjiteen dalagaa dhiisee ijoollee jidduu dhufe malee fatiyaa quba qabaadhee bakka isiin jirtu beekee itti dhaqeetii miti. Anuu silaa bakka isiin jirtu beekee dhaqee ija keessa laaluu numaan fadha. San gubbaan warri komontii jalatti fatiyaa akkamitti sirra fuudhaa akkamitti sirra fuudhee mana keessa teessaa maal jettaniin wanni akkanaa hin barbaachisu of sirreessaadha. Jajjabee isaanii fatiyaa ilmaan kee dhiiftee deemini kam ilmaan kee dhiiftee deemtaa mana keetii qabeenya keetii warri jettan dhugaadha. Dhuga qabeenya siitii ilmaan haadha malee ililliin haadharraa bareeddii waan ta'eef ilmaan isii dhiistee deemuu waan hin taaneef dhiistee illee deemuuf illee hin teessu fatiyaan aarteetu waan baateef malee dhuguma ililluma fuudhee san mana kanaaf fidatu jettee aartee waan baateef malee ilmaan isii dhiiftee fagaattee hin haftu fatiyaanii hin gammadinaadha warri gammaddanii kana gubbaan garuu baar arraas boruus waan feete jechaa oltee deemaanarraa miti waan feete osoo jechaa oltee nuti ijoollee dhiifnee an akka mataa kiyyaa ijoollee dhiisee hin deemu jechuudha. Waan feete jettee oltee fatiyaa sii quba qabaa fatiyaa quba qabdaa jettee waan feete osoo godhaa oltee hin deemu. Ani fatiyaan telefoona narraan kaaftu eega dawwaltee akkasumaan jettee booda telefoona narraan kaaftu wal quban qabnu. Maaliif akka mana kana jiru beeytii waan ati telefoona kiyyaan faa dawwalteef seeteeti narraan kaaftu waan ta'eef dhiifama hojii hanga isiin mana keessa deebitu suutaa nurraa obsinee haasirraa ijoollee keessa teenyuu siin jaa wallaahi hordoftoota kee ijoolleen hedduun rakkisuu jirti. Maaliif jennaan ijoolleen haadha ni bartee haati ija dura hin deemtu ijoollee biraa hin fagaattu jidduu teessii waan ta'eef akka keenyatti faa dalagaa irraa teessee hin dhuftu fatiyaanii zaadii 24 ijoollee waliin jirti waan ta'eef ijoolleen haadha dhabuun fadanii guddoo beeytu malee ijoolleen taanti xiqqoodha ijoolleen taanti xiqqoon hedduun rakkisuu jirti. Du'aayii godhaa fatiyaa warri jajjabeessaa warri immoo waan biraa komontii barreessanii fi akka isiin aartee butamtee kana caalaa waan biraa gootan waan akkanaafirraa dhiisaan isiniin jaa jajjabeessaatii mana keessa deebii jaanii yoo isin dhageessee warri telefoona isii qabdanillee ni beekan kana duraas jechuudha. Irra guddaa warri iddoo garaagaraa teessanii itti dawwaltanii fatiyaa akkana jettanii ni beeka itti dawwalaatii ijoollee isii keessatti hadaraa akka ijoollee isii keessatti deebitee aara buufattee ilmaan isii jidduu deebitu tasgabbeessaatii
خددا هنگ دنديساني نوجيني بليس نوجين ججبيسا نوجين منسي خيسات جولين سي خيسات أكدي بتو نوجين كردا قالوا الربار الرفستان اللين أكني حرام ليدي مجرو ودو جرتاني الربا الراديسا دا نمني تكوك زيني في أسوا قدو جرو أتيها الرفستي waan san irratti moraalii itti goote jechuudha jajjabeessite jechuudha nama sanii namni illee gizeeti waan san hin godhini maaliif akkas gootaa jettee arrabsiteen ni godha namni waan san guutee si garsiise jechuudha saniifuu hin arrabsina akka inni ilmaan isaa jidduu tifatiyaa dhiisee negiyaan fi jaalala akka dur jiraatanitti jiraatan godha malee akka inni waan biraarra deemu hin godhinaadha. Ilmaan haadha abbaan jidduu jira walumaan bareeda waan ta'eef yoo rafatiyaan ilmaan kana dhiiftee asiin deemte ilmaan sii kunni hadiyoomanii ni beekan kana isinis wallaaltanii miti akka fedhallee ta'u illiis yoo fide mana kana keessa ililliin bakka haadhaa buufii hin dandeessu ni beeytanii ilmaanis isumaatu du'aa qabaaf jechuudha kanaafuu hin arrabsinaa akka inni fatiyaallee deemee fidee ijoollee tana keessatti illee deebisu nu wajji gargaaraa nu wajjiin hadaddaan isiniin jaa garuu kanarraan nuti waan inni isin ilaamu waan biraa osoo hin taane baar osoo nuti jirru baarillee mana kana keessa hin fidu dhugaa dubbachuuf kan akka kiyyatti fuudhee jaartii isaati halaalatti fageessee achuma mana kireessee fi haa jiraachisu laakiin warri immoo ilillee mana sanii galchaa fatiyaa mana sanarraan deemini maal jettanii wallaahi osoo lubbuun jiru fatiyaa baarillee mana kana keessa hin fidu jechuudha wooma fedhee bu'a malee lubbumaatti nu wal ba'a malee hin fidu. Maalif jennaan akka fedhallee ta'u waan biraallee yoo daddabne nuti ililliin dhalaa akka ta'e nyaati jechuudha hin daddabnu saniifuu asumaanuu ilillee yoo viidiyoo kana agartee baatee fatiyaa mana baasee an mana nagalchaa mana bareedaa san keessatti galaa ittee sammuu keetitti nimini sammuu kee amansiisiin jaa itti yaadii jiruu ta'eeti bakkuma biraatiin jiraadha jee murteessi mana kana keessa yoo fatiyaa si hittillee hin dubbannellee nama dhibbata akka fatiyaa duuba jira. Kana sammuu kee keessa haqeen siin jaa asumaanuu hordoftoota keenyaa bilees fatiyaa jajjabeessaanii fatiyaa akka ilmaan sii jidduu deebitu kadaddaan wajjiin fatiyaa jajjabeessaadha warri immoo manarraa akka baatan gootanillee ni booda deebi'a ilmoon haadhaan bareeddii isin hundinuu warri haadha qabdan ni beeytanii warri haadha hin qabnes ni beeytanii hordoftoota keenya inshaallah fatiyaa rabbi manatti haa deebisu oduullee isin dheeradhee dhiifama yoon jechan taane as keessa dubbadallee dhiifama naa godhaadha. Takkanaatii hanga fatiyaan mana sii deebitee gammachuu walitti deebiinu inshaallah turtii gaariin isin